Hunduma keessanii maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha fayyaa bultanii. Baga Waaqayyoo araara isaa ayyaana isaa isin eegee isinii wajjin ta'ee isin tiksee guyyaadhaan isin ga'e. Keessumaa immoo amantoonni waldaa keenyaa waldaa burqaa gaarii har'ammoo dikkisii cimaa qabdu kanaanis baga Waaqayyoo ittiin isin ga'e. Mee harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoo Waaqayyoo dhaloota hundaa mana isaa ijaara. Waaqayyoo nama hundaa mana isaa ijaara. Waaqayyoo yeroo mana isaa ijaaru dhaloota filata. Dhaloota hin filataa, lafa hin filataa, biyya hin filataa, saba hin filata. Waaqayyo waan adii walitti cufa. Filannoodhaan adeema Waaqayyo. Sabi as keessa jirtan kun Waaqayyo isin filatee. Tokko akka fayyidan fayyina bara baraa filatamtan. Lammaffaa bara fayyidan keessa immoo isa isin fayyisee wajjin hojii mootummaa Waaqayyoo akka hojjettan carraan isinii kennan. Gammadaniittu ayyaanni isin Waaqayyo isin afeere. Cidha keessan irratti hundan afeertan. Guyyaa cidha keessanii nama filtanii afeertu. Mitiire guyyaa ayyaana waggaa buna danfifattan qircaa fudhattan oolaa kadhattan hunda dandeettan nama baay'ee beektu hunda waamtan. Guyyaa nama galateeffadha jettan hunda waamtan. Waaqayyo hunda waamu. Waaqayyo filee waamu. Kiraateeriyaan ittiin isin filee Waaqayyo duwwaa beeku. Isinillee nama akkaataa adda addaatti filtu. Waan nama filluuf qabna. Hiriyaan itti si qubilla nama beeku. Hojiitti ka'uu diina garaa gubata. Akkubatu malee Waaqayyo hin mo'a. Mo'eera si'ee. Kanaaf iyyuu Nahimiyaan maal godhe? Diina hamaa kana mo'uudhaaf kan gara isaa godhu isa barbaachisa. Kan gara isaa godhu. Nadagaa isinittan hima. Wangeela lallan. Faarfannaa faarfadhu. Luba ta'e. Amanaa ta'e. Namni Kiristoos Yesuusitti amantee jirtu dallaa si barbaachisa. Dallaatuun ijaarin dallaa si barbaachisa. Dallaan maal namaa godha? Dallaan diina dhowwa. Handiina hunda diinaa kana cabsee dura ni jalqabaa Waaqayyoodha. Nahimiyaa yaa Waaqayyo naa wajjin ta'e. Yaa Waaqayyo saba qabadhee ka'u kana diinni na harkatti lolaa saba kanaa wajjin ta'e. Waldaanana isa jalqabaa Waaqayyo sii wajjin haa ta'u. Diinni nu lolaa beekamaadha. Namni ani lolamu jedhu as keessa yoo jiraate nama Waaqayyo amanu miti. Namni waraana jireenya isaa kan jirre nama amanu miti. Isin warri ilma Waaqayyo Yesuusitti amantanii fayyitan galgalaa ganama sa'aatiin 24 waraana jabaate isin irra jira. Garuu waan cimaa tokkoon isinitti jabaan waan keessi golgeera. Nagolgiye Waaqayyo dhaloota dana Waaqayyo si haa golgu. Si haa golgu Waaqayyo. Lammaffaa maal godhe? Ya mootii na golge. Inni waaqarraa ka'eera Waaqayyo. Garaasaa keessa ka'a. Arrabarrabin hojii Waaqayyo. Waaqayyo tiisaa garaa namaa keessa ka'a. Garaasaa keessa isa Waaqayyo kaa'eme. Ba'aata Waaqayyo keessa kaa'eme. Baatee Waaqayyo duratti bufu. Dargaggoon olii gafiiddanii horii sassaabuudhaaf dura jilbeeffannaa Waaqayyo dura. Abbootiin Waaqayyo dura jilbeeffannaa. Mana Waaqayyo kan ijaaru birrii dhahee beekamaa ammayyuu isin gaafan. Horii keessan hin barbaachisu. Isa dura garuu golgaa Waaqayyooti isin barbaachisu. Ameen. Diinarraa kan isin eegu. Walii keessan irraa yoo kan isin eegu. Hojii kana jalqabee kan fiixaan baasu. Akka inni toora galoo kan inni bareedu kan godhu Waaqayyoon. Erga golgaa Waaqayyo bira Waaqayyo tole jedhee Nahimiyaa si wajjin beekuu kan itti fufu saba kanaa wajjin nan taallanni jedhee immoo yaa mootii atis na golgiyee. Boqonnaa lamarratti kan argamu mooticha bira dhaqeetu biliis na eeyyammaa'e dallaan
manna boota ko dallaan lafti waalcha boota ko diigamee abiddaan gubatee jira. Gaddeebi'uun sagalee keessa jira sabii Yihuudaa sabi koo. Kanaaf fuulli koo gurraacha'e kanaaf aggadhu. Maal barbaaddaree na eeyyame bakka. Na eeyyame maaliif biyyi kan keetiisitu biyya bushaa. Inni waaqarraa tole jedheera. Isa lafarraatti immoo deebi'e. Dura waaqarraa fixaanni lafarraan didu. Ameen. Waaqayyo irraa jalqaba eeyyam. Waaqayyo irraa jalqaba sochiin. Waaqayyo irraa jalqaba qabeenyi. Waaqayyo irraa jalqaba garaan sabaa tokko ta'uun. Waaqayyo irraa jalqaba jireenyi namaa ijaaramuun. Jireenyi hafuura keessanii warri ijaarame. Waaqayyo wajjin warri jirtanii. Warri waaqayyo isin golge. Kan isin dura dhaabatu jiru hin ijaartu mana kana. Jireenyi diigama mana waaqayyoon ijaaru danda'a. Jireenya silayyuu ijaaran itti ijaaru. Kanaafiyyuu Nahimiyaan mootiin immoo beenu jedhe. Beenu maaltu sitti bu'a? Eeyyameera. Inni waaqarraas hin eeyyame, inni lafarraas hin eeyyame. Asii waraanni yoo cimee mootiitu dhiisaa jedhe. Eeyyamameera kaattalaa qaba. Muka muruudhaaf eeyyama qaba. Isaan mucaan hin argamne lolaa fuudhaaf waaqayyoon qaba. Asiinis achiinis golgamaadha. Amen. He was covered. Keeverichiisaa karaa waaqayyoos karaa moototaas nama golgameedha. Kanaafiyyuu Nahimiyaan hin ka'eega. Luqqisii har'aa waldaan kun fudhattee kaatee loladhaa. Boqonnaan lama kana iddoo gaggabaabaa isaa daddafee nan dubbisaa lola hamaatu gartuu xiqqoo tokkoon kan. Akka nama isinitti dubbadhee lolli yeroo sabi waaqayyoo waliin ta'anii hojiitti ka'anii kallattii afuriin yoo xinnaate diinni lola kaasa. Kallattii tokkoffaa hojichuma lola qaba isinitti dubbadhe. Kallattii inni tokkoffaan hojiidhuma isin itti waamamtan hojiidhuma sabi waaqayyoo wajjin ta'ee lafa kanarratti hojjetutu waraana qaba. Waraanni kun eenyu wajjin? Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee waraana hamaa keessa akka dhaabatee jiru dubbata Phaawulos. Efesoon 6:10 kaasaatiin isin dubbifadhaa ariifadhee gatiin adeemuun luqqisiin waan isinii geggeennaan deemu. Maa inni waraana hamaa kanarratti lola nuyi lollu waraannu dhiigaa foonii wajjin miti jedhe. Aboo dukkanaa kan ta'an samii kana keessatti lafarratti warra aangoo qaban ijaan warra hin argamne mootummaa dukkanaa kanaa wajjin wal lolan. Lolli kiristaanotaa inni jalqabaa mootummaa dukkanaa wajjin. Dukkanni mootummaa qaba. Mootummaan isaa kun cimaa. Waan nuyi tuffannu miti, waan nuyi gambuufnee ilaallu miti. Mootummaa dukkanaa kana kan dhaabatee rukutee mo'e qobaasaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Hin tuffatinaa seexana hin sodaatinaa malee hin tuffatinaa. Seexanni jabaadha. Diiguu danda'a. Walitti naquu danda'a. Walitti buusuu danda'a. Gargar tamsaasuu danda'a. Gidduu keessanitti hama facaasuu danda'a. Jibba akkasiin diinummaa wal ilaaltan isin gochuu danda'a. Hojii kana akkasiin lafa buuftanii walitti garagaltan gochuu danda'a. Kana biraa sochoosee waan gara biraa kaasuu danda'a. Hamilee isin buusisuu danda'a. Wal isin nyaachisuu danda'a. Yeroo kana dhaabatee kan rukutu ilma Waaqayyooti. Neechee minumti hojii Waaqayyoo lola qaba. Bara keenya warra hojii Waaqayyoo hojjennu lola maas kenna. Edda Yesuusitti amanee guyyaan itti boqonnaa arganne qaba. Galgala lolamaa, ganama lolamaa, dafinoo lolamaa, macaasee lolamaa, roobii lolamaa. Lolli kun karaa adda addaa. Foon keenya iyyuu lola. Foonumti keenya eenyummaan keenya nu lola. Amma mana Waaqayyootiif kennaa waldaan jettee maal qabdaa laattaa? Loladha. Ati moo'e eessaa fuutee mucaalee mana barumsaa maal kaffaltaa? Xaafii meeqa galee meeqayyuu agar lafa keessa galee taanee roon akka foonuma keenyaan jedha
seetana mataa jiru amma bakka laala momenti dhufee masitti ma fooruma keetti sitti na inni kef jettu eenyu caaltee laattee na inni kennaa kee waaqayyo yeessaa jedha lafa barbaadee fidu waaqayyo sima keessaa fidaa jedha kanaafuu hafuurri qulqulluun ishiyettu waraanni secret is the nature of war. Hojii nuti waaqayyo kuni jalqabuma isaa jalqabee erga raajonni lolamaa abbootiin amantii lolamaa ergamoonni lolamaa faayisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dirree waraanaatti ba'eeyyuu waraana kana keessatti du'ee owwaalamee sirbee diinni ililchee guyyaa sadii booda immoo Yesuus ol ka'ee qaaneessee harkaa fuudhe malee dirreen kun dirree lolaa waldaa mukaa gaarii hojii waaqayyoo hojjetu lolaa lolli kun lola foonii miti lolli kun lola afur lolli kun lola jabaa lolli kun sa'aatii digdamii afur gargarichi lola kana mo'uudhaaf hin lollanuus dirree kana keessa kan dhaabatu immoo nama waaqayyo dhaabe kan gadhiise qajeele kan qoree keessaa qajeele yoo barbaade jaarsonni waldaa keessaa warqa fudhatu luboota yoo ta'an warqa kee fudhatu miseensonni waldaa warqa kee fudhatu gama dhaabatanii ilaala Nahimiyaa kun isa quunnamee garuu sinittaniif taajjabaa deebitanii dhufuurra lola kana dhaabadhaa lolaa waaqayyo isa jalqabe galmaan ga'a. Ameen. Akkas jedhe Nahimiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 jalqaba waraanni kun kan inni gad Sanbalat namni mandaraa Beel Hooreenii fi Xoobiyaa inni hojjetan nama biyya Amoon nama tokko namoota Israa'elii fi waan gaarii barbaaduu akka dhufan dhaga'anii baay'ee isaan aarse. Ani garuu Yerusaalemiin dhufee guyyaa 3 booda namoota muraasa na duukaa turanii wajjin halkan ka'ee Yerusaalem keessa akkan hojjechuudhaaf waan waaqayyo yaada koo keessa kaa'e nama tokkotti illee hin himne horiis ishee ani yaabbadhee adeemurraa kan hafee kan biraan tokkollee ana bira hin turre jedhe. Akkuma isaan dhufanii hojii kana jalqabuudhaaf kaan Xoobiyaaf Sanbalat hidhannaa guutuu kan qaban humni waraanaa warra Sooriyaa ka'aniitu doorsisuutti ka'an. Warra biyya Samaariyaa Sooriyaa miti warra biyya Samaariyaa kun rukutuudhaaf fakkaruu gadhiisuutti ka'an. Hojii ergamoota boqonnaa 26 fudhatanii ilaaltan sababoonni Phaawulos wangeela lallabee namoota dukkanaa gara ifaatti deebisee waraanni jabaan irratti ka'e. Hojiin ergamootaa kanaan guutuu. Tokkoffaa maalan jedhee hojiidhuma waaqayyoo waraana qabu. Hojiidhuma waaqayyoo lola qabu. Yeroodhuma isaan mana ijaarra jedhanii yeroodhuma Nahimiyaan mana dallaa kana ijaara jedhee ka'ee diinni duukaa kan lammaffaa. Warra nuti uffatan tokko madagaa gaafa hojii kana jalqabnee kallattii kamiin ka'a inni duraa hojiima waaqayyoo lola qaban jedhe inni lammaffaa hojii warra nu harkatti tuffatan tokko hin tuffatu. Nehemiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irra jiru. Nehemiyaa boqonnaa 2 Sanbalat namni mandaraa Beetiyooroon Xoobiyaa inni hojjetan namni biyya Amoon Geeshee Arabichis kana yemmuu dhaga'an garuu nu tuffatan nutti ga'isan wanti isinii
hojjetaa jirtan kun maali? Isin mooticha irratti ka'uuf jettu jedhanii nu gaafatan. Yeroo tuffii isaaniitiif deebii kennan lakkoofsa 20. Maali waan isin godhaa jirtan kun? Boqonnaa irratti immoo lakkoofsa 1-3 yeroo dubbifattan akkasanani. Mana amma dallaa isin ijaaraa jirtan kan haayilan. Formalee ijaarsa laalananii maayilan. Nanti dubbadhaa maayilan. Wangoon ulfina maalii qabu? Isaanuma wangoon. Wangoon sareedhaa gadi ulfina ishee qabaroo ishee jennu jechuudha. Wangoon amma sangaan geessu. Wangoon amma arbaan geessu. Arbaan tiksatu jedhanii dhagaan ijaaramaa jira. Manni kun ni fakkaata. Diinni keeme jilba isaa gaditti si ilaala. Waaqayyo mee jilba diina kee ol si kaa'a. Ameen. Humna keenya mee dachallatti gadi bu'u. Hamma kormaa sareen geessu qabaroon sef jedhu dhoqqeen gadi fudhatu. Humna hamma kormaallee achi kormi sangaallee waan malees inni dhagaan danda'u. Leencuun lanu ta'an, arbin lanu ta'an, maal taatu utuu alba jedhaniiru ta'e, maal taatu gafarsa jedhaniiru ta'e, maal taatu gaangoo farga jedhaniiru ta'e, hammam akka diinni gadi buusu laala. Hammam akka inni taabilee namaa cabsu laala. Diinni gaafatti tuffatu gaffuudhee addina jilba isaa gadi gachallaan masikaa hin dandeessu. Maal gootii maaliin ta'a yeroo kana maaltu ta'a nutu godhameti. Nuyi garboonni isaa kaanee sochoon waaqni waaqaa nu gargaara. Ameen jedhaa sagalee ol fudhadhaati. Diinatu uffate diinatu gachallaatti laale garaan Nehemiyaa akka cabutti maa inni kuni qabaroon irra taa'u moo maa inni isheen kuni moo kan qabaroo miti kan leenca iyyuu karaa dhaabu. Ameen. Itti leenca akka diinni siin jedhu beeki. Ati gafarsa garbaa jedha itteen eegi. Isa diinni keessa ilayyuu gadiidha miti ofii isaa gadi damma jilba isaatti si yaada diinni kee. Hamma jilba isaatti nu yaada diinni kee. Waaqayyoon keenya achi nu fuudheera. Nuun ol nu kaaseera. Kan nu hojjennu Waaqayyooti. Kan nu hojjennu hojii Waaqayyooti. Akkas jedhan waaqni waaqaa nu gargaara. Toophiyaa dhageessa. Sanbata dhageessa. Waaqni waaqaa nu gargaara. Nuyi garboonni isaa kaanee mana isaa ijaaruu hin eegalla. Utuu isin ilaaltanii kana hin goona. Kallattii tuffiitiin dhufu. Horii keenya tuffata. Saba keenya saba nuyi qabnu harkatti tuffata. Beekumsa keenya tuffata. Tuffiinsaa immoo baay'ee gadi bu'e. Handarmaan isa jedhanii baay'ee qisimii keessan achaasudha. Akka dhuunfaa keettuu diinni kee jilba isaa gaditti si ilaalaa tole jedhini. Ofin duulinaa isa diinni keessi cabsu fudhate. Ameen hin jedhini. Anoo dhuguma hin jedhin. Waaqayyo jilba diina kee si jalatti gadi qabee. Siin immoo diina kee irra si dhaabeera. Ani jilba diina koo gadi hin jiru dhaabe sagalee ol kaasaati. Hin jiru wali. Qabaroon jilba waliin darbiti. Diinni jilba ol dabarsee akka nu himu nu lallabuun barbaadu sanaa gaditti gannu ittisi. Waaqayyo garuu bira nu dabarsa. Tuffatamaa turte waldaan keenya waldaan makkaaneessu akka biyyaa warri kaan magaazinii nu jedhu warri kaan handabaddi mormaddii jedhu warri kaan kun mana dhaayii mana boqqolloo meeshaatti naqanii dhaayi utuma kana jedhanii warra mootummaa Waaqayyootti miliyoonota naqan godhe Waaqayyoon. Ameen. Diinachi gaafa dhufu waldaan tuffii diinaan fudhate. Dandeessu. Hin ta'a kun Waaqayyoon nu gargaara. Hin ijaaramaa humna Waaqayyootiin. Eessaa dhufa horii Waaqayyoo qabaa. Amma kun dhuguma ta'a Waaqayyoon godhaa. Yeroo kana moo Waaqayyootti yeroo hin darbu. Waaqayyo yeroo sin dhabu. Waaqayyo yeroo bitaatti harka galu hin jiru. Jennee diinaa deebisuu nurratti sadaffaa. Mormiin saba Waaqayyoo keessaa qaba. Diinni karaa saba Waaqayyoo kaasa. Na dhaggeeffadhaa qaba. Nehemiyaa boqonnaa 4
lakkoofsa 12 nama naa dubbisu dafee isin bira Nahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 duwwaa isin torbaa kaasaa dubbifadhaa. Diin kallattiin diinaa tokkoffaan signature of God. Inni lammaffaan promoters warraan jarmaa'in godhan warra nuti ga'isan bira. Inni sadaffaan saba Waaqayyoo keessaa ka'a. Faarfattoota keessaa ka'a. Raajota keessaa ka'a. Jaatonni keessaa illee ka'uu danda'a. Kunuus diinni karaan dhabu. Inni hojjeta galgalaa ganama. Inni sadaffaan karaa saba Waaqayyoo. Achi dhufanii inni garaa kutan eenyu kan naa dubbisu. Boqonnaa Nahimiyaa 4:2 qofa naa dubbisa. Lafaa jabbaan baafattan. Waan nagee dubbisu. Yommus Yihuudoonni warra naannoo diinota keenyaa jiraatan iddoo hundumaatii dhufanii wanta hamaa diinonni keenya nutti koratan si'a baay'ee nutti himan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Wajjin hojjetu warri kuni naannoo diinaa warra jiran saba Waaqayyoo jiru. Naannoo diinaatii bayyadaa nama si bukkee jiru. Achiin naanna'inii jedhaanii oduu diinaa nutti hin fidin jedha. Kan diinaa diinatti muudhiisanii dhufanitti saba Waaqayyoo garaadhaas. Maal jedhan? Isin finna jedhan. Maal jedhan? Hin diigna dandatti yoo jedhan. Maal jedhan? Yuutuuta kada isaa bira baane haa ishee dalagna jedhan. Maal jedhan? Qophoofneerra jedhan. Maal jedhan? Islaameetii waraanaa dhumeera jedhan. Maal jedhan? Keessa galleerra loonee jedhan. Si'a baay'ee geggeessanii jedhu. Beektu maal jedhan? Si'a baay'ee geggeessanii nama argatu. Saba Waaqayyoo boojuu baasee diina baafatu. Diina baafatu. Ani diina baafatu wali sagalee kee ol kaasee as keessaa sabi Waaqayyoo. Diina baafatu. Hin fakkata. Soba gadi gara baadha. Hidhatee waan jiru fakkaata. Yesuus hiikkachiiseera. Namtamsaa ta'eera. Gargar tamsa'eera. Diigaadha. Ofiiyyuu takkaa bara baraan diigameera. Galma ga'eera. Yaadni isaa karaatti hafeera. Edaan mucaa kana gadi baasaa gadi sabari akkasii jirkoonaan isaa sossoba armatti qaba. Dalagaa isinitti hima. Hojii Waaqayyoo kan diigu diina bakkee mini warra keessaa. Warra keessaa raajotatti bitan Nahimiyaatti kottu jedhuun hojii Waaqayyoon dhaabu. Gommana qulqullummaa gannaa ergaasii qabnaa jedhu. Waaqayyoo hojii Waaqayyoo karaa dhaabii kottu naanii jedhati raajii sobduu dhala dhaabate. Argitanii utuu Waaqayyoo ija Nahimiyaan banne ta'e. Utuu Waaqayyoo gara Nahimiyaan qabanne ta'e. Utuu Waaqayyoo immoo Nahimiyaa golgee jiru ta'e. Dallaan sun karaa ta'a ture. Karaa kam raajota horii bitaman. Karaa kam geggeessitoota diina dhaggeeffatan. Karaa kam tajaajiltoota diina dhaggeeffatan. Diina dhaggeeffatanii gabaasa fidanii irra deddeebi'anii jedha. Waa'ee bara kanaa koo waan nuyi jennuun isinii caqasa sila dubbadhe. Bara kana mana ijaaruu ulfaataa tokko kun. Lammaffaa amma horiin hin jiru. Lama kun. Sadaffaa yeroo nama saayyuu qabnu noo. Arfaffaa amma hin danda'amu. Yoo ta'u bara dhufutti dabu. Gabaasa diinaati kun maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Nuyi garboonni isaa kaanee ni jaal. Waaqni Waaqaa hoo? Dubbadhaa na dhuunfaa. Nuyi garboonni isaa kaanee hin ijaal. Waaqni Waaqaa immoo humna keenyaan miti humna Waaqayyoo. Qabeenya keenya miti Waaqayyo provide godhanii tata Waaqayyo. Waaqayyo qaba. Nuun qaba. Waaqayyo kenneeroo hiittadhu nuuf hin kenna Waaqayyo. Onneeffachuu nu barbaada. Kutannoo nu barbaada. Kanaafiyyuu Nahimiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 yeroo dhattanii ilaaltan si'a kudhanii waliin deddeebi'anii sababa kudhan dhiyeessu sagalee diinaa gabaasa diinaa fidanii ittiin saba Waaqayyoo hundi isaa hiikkachiisu. Ani dubbise irraa isinitti dubbadha. Sabi tokko yeroo isinii waan haaraatti fiddan warri jalqabaa innoveeters jedhama.
innovators kun afaan warra faranjii innovators warri jedhaman wanta sinitti gadhiiftan ammuma warra fudhatanii kaanii akka zawanni bara kana qilleensa irraa fudhatanii harka dhibba keessaa sadii waan isinitti hin dandabanii fudhatanii isin duukaa qabu. Lammaffaa late adopters warri jedhaman immoo late jechuun late to the early adopters to late to the early adopters kun immoo ittimtuu naagashi jedhu maal jechuudha jedhu xinnoo edda ibsitanii fi isin fudhatu. Isaan immoo dhibba keessaa meeqadhaa fudhatanii. Warri sadaffaan immoo early majority adopters jedhamu. Early majority adopters kun immoo hamma waan isaanii galuutti tolee jedhan gaarii. Lammaffaa immoo nama bukkee isaanii jalqa ol baasu barbaadu. Ammuma kennaa kana Memang Waaqayyootti waa jalqabnaa hiixadhaa yoo jedhame akka kennu keessa isaa keessa Waaqayyo kaa'eera muratee dhufeera qullaasaa laala taa'e. Early majority jechuun hunduu qabu maaltu dura na buuse maan kef jedhaadha. Nama ilaali Waaqayyoon ilaali malee. Ameen. Maala bal'oonni miliyeenerii yoo miidhan kanaan maaltu dura na buuse. Maali kunoo botas baay'inni akkuma kudhanii ol nyaata miti norka maratee taasisuu fi battee karaa baatee gittiin godhe anaan maaltu kef na godhe. Anu kan siraan hojjedha. Eenyutu isa dhaadhesii jedhe na ilaali jedhe Yesuus. Fakkeenyaa bayyee isaanii ilaallachuu goobine na dura jiruu maali binaase. Kanaaf wanta ta'anii wal ilaalan kanaan hojii Waaqayyoo teellaatti kan harkisan ani isinni kun lakkoofsi isaanii jabaadha. Isaan kun meeqa ta'u dhibba keessaa 34. Early majority adoptersi kuni nama dhibba keessaa 34. Warri arfaffaan immoo late majority adopters. Late majority kun immoo isaan dhibba keessaa 34 wal qixan. Katubanii waan hunda adda cunuunse edda calalanii bitanii tole jedhanii dhufanii jiru. Shanaffaa mormituun takkaa tole jenne dhibba keessaa. Baga Waaqayyo lakkoofsa isheetti. Ameen jedha. Kamatoo asirraa sitti kallisu sitti namni qabu. Samaaniyaa erga barsiiftuusi. Bal'aa burqaa gaarii Waaqayyo gajaa dhibba keessaa bira jaaluuf jalaa qabu. 84. Warra kam keessaatis warra kam keessaatis warra kam keessaatis warra muuziqaa taphataa faara jedhanii warra 16 keessaa immoo warra 84 keessaatis maaliif sagalee ol kaasee dubban eebbifame faarfatootaas iloo kanasa ta'uu sanas pirezidantaan 16 keessaa ni bu'u. Waaqayyo garuu 84 hojii isaa galmaan ga'a. Harka caalu qaba Waaqayyo. Innis qaba garuu harkaaf naareera Waaqayyo. Siitiise biisa jikko wanti kun qorannoo dhugaa lafa hundumaa yoo dhattan harki 16 mormituun. Yoo isin qaji asirra dubbattan asin naannes. Yoo isin waa'ee birrii gaafattan waa'ee cirrachaa isaan argamaa odeessu. Yoo isin kottaa deddeebinnaa jettani konkolaataan isaa iyyuu jiruu irra taa'e. Itu yang ada di sini mungkin. Itu betul kalau kes Waaqayyo betul mereka. Malik, Obian jira, Sanbalat jira, Geshem jira, Kamro jira. Waaqayyo nani anjir. Wali nami awak nama tadi pakai satan tentang yang berjiru Mufagan warna jalan yang gasha berlari. Korban kami orang kau orang jalan gasha ni. Amma yusuf daga anis nitti manjir birrikenna maaltuta waldaanitti ijaaramu. Eenyutu seera qabdi waldaa Waaqayyoo jedhamu. Warri 16 utuu sinteessanii asa kaaqtanii acha kaaqtanii diina keenyaa qaaqee gamoo dinqisiisaa galmaan dhugaa baasu. Ameen jedhaa sagalee wal murantaati. Ani warra 84 keessaati jedhame. Aku yang kawan dari China jalan. Ansari o China bahide no migran. Haleluya. Kita kan kawan itu betul ni kan. Waaqayyo mereka kabanyet. Duka dah bahasa mereka kabanyet. Askesa kerja tu kamu apa?
Maaluu gootudha. Saddeettamii afur qaba Waaqayyoon keenya. Dhibba keessaa 84. Inni sanna xadiina. Hanan qabu argitaa. Ameen. Ansinaa hojjetu. Qoraana nagadu. Karaa bukkee teessee gulleetii hojjetu. Hanan qabadhee jiru argitaa diinaa dhawa. Ameen. Inni dhimma baay'ee isaaniitiin warra anaaf of kennan. Warra Waaqayyoof of kennitan ta'a. Waaqayyo isiniin hojii kana hojjeta. Arfaffaa. Egaa namni ittiin ishee kana isiniin jedhu si'a 15 gaaffii kaasina. Warra 16 keessaa hin ta'ina. Sababa 10-25 hin dhiyeessina. Nuti deddeebi'anii gaaffii adda addaa diina biraa fudhanii nutti odeessanii garaa keenya haasa'u. Nuyi garuu yaa Waaqayyo hin argitaa hojii diina keenya cubbuu isaanii hin dhiyeessin. Yaada isaaniitti galmaan hin jedhin. Kadhannaa cimaa Nehemiyaan kadhate boqonnaa 4 keessatti yaa Waaqayyo gooftaa waaqaaf lafaa warra sitti ga'istu warra nurratti ga'isaa jirtu kana yakkuma isheen dhiisitee jedhu. Maaliif akka inni akkasitti kadhate isa gaafata. Inni arfaffaan mormiin inni arfaffaan isuma nammaasee wajji wal fakkaatarra ta'u baay'ee warra humna nama dhowwani. Humna dhowwitu yoo dhume deeman meerre balbal meerre foddaan meerre inni kun akkas hin taane jedhanii warra gidduu adeemani. Nehemiyaa boqonnaa 7-8 dubbifadha. Lakkoofsa 9 irratti kadhannaa cimaa Waaqayyoon kadhate. Deebiinsa iddoo hundumaan Waaqayyoon kadhachuu. Yeroo naasaa dubbii qo'ataa kana walitti qabu. Humni Nehemiyaa maaliif? Tokkoffaa Waaqayyotti amanan. Conviction isaa. Hin amane Waaqayyoon. Hin amane jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon amane jechuun maal jechuudha? Waan na keessa taa'e Waaqayyotu fiixaan baasa. Ameen. Jedhaa keessatti Waaqayyo. Jedha Waaqni Waaqaa. Maal taatanii Waaqni Waaqaa. Nu gargaara. Nu garboonni isaa. Taanee ijaaruu. Hin eegalla. Kaa Waaqayyo ta'e raawwachiisa. Ameen. Sadaffaa fi isa dhumaa hin sodaatinaa waraana diinaa you are covered. Keberechi qaba ture kan isa golgee jira eenyuun